Viidiyoo kana argitanii dhugaa dubbachuuf nan boo'ee akkuma argaa jirtanii ijoollee lama dubartoota jechuudha. Itoophiyaa keessatti tuni sararatanyaa natti fakkaatti yookaan immoo ilmoo iyyeechati yookaan immoo baadiyyaadhaa dhufte haalli isaan ittiin amma akkana gochaa jiran kuni baay'uma takka laphee nama cabsa. Keessattuu ijoolleen obboleewwan qabdanii ijoollee isinii gadii waan hedduu takka dhugaa dubbachuuf aamilee nama cabsuudha. Ijoolleen tun dhugaa dubbachuuf anillee nama abaaree hin beeku dhugaa dubbachuuf imman kiyya buusetan yaa rabbii kiyyan jedhe yoo ati ijoollee tana waan ta'e balaa wayiitti buusten jedhe qallaalii kana baqa keessa kiyyan na gubate dhugaa dubbachuuf. Naa yeroo tokko maal seetanii gaafa harkaa dhabanii iyyummaan tuni hin dabartu wanti hin dabarre addunyaa tanarra hin jiru ilaala. Garuu immoo Itoophiyaa keessatti sararatanyaa haalli isaan sararatanyaa ittiin bulchan baay'ee takka nama gaddisiisa. Yeroo takka haraba gaafa laaltee isaanumayyuu sinii wayyaa ishumayyuu wayyaa jenna. Ormaa si nama itti dhiyaatu abashaa kee nama afaan tokko haasuuf turra alagaa araboota kana wajjin noo duuneyyuu dhugaa dubbachuuf garaa nu nyaattuun jedhaan yeroo takka. Namni keenya miqqaanyinnatiin isaanii miqqaanyinnatii miti. Ila dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaa ni nyaatte mijattiin tuni. Ani yeroo gabaabaa keessatti dhugaa dubbachuuf immaan boo'atan viidiyoo kana ilaalee yaa waaqayyoon jedhee ati baluma tasaatan ijoolluma tanatti faradiin jedhe. Ani nama abaaruun dirree gaarii miti beektanii. Namni nama abaaree maadha garuu garaa kiyyan na gubate waan an godhuun wallaalee jechuudha. Ilmoon iyyeechaa yaa'u beektanii akka qoshaashatti ilaallamtii. Garuu immoo biyya arabaa gaafa dhufte dhugaa dubbachuuf iyyeecha taatee dureecha taatee gaafa hojiidhaaf dhufte ijuma tokkoon ilaallamta malee wanti ati iyyeettidha wanti ati dureettidha yoo tokko hin jiru. Biyya keenya keessatti ilaala. Yeroo tokko arabootumaayyuu sii wayyaa laata jechi yeroo tokko nama jechisiisa. Nama keenya bineensa kanarraa nama jechisiisa. Tarii uffata akka isaaniitti uffattu uffata qoshaashis uffatti. Garuu immoo ijoolleen tuni dhugaa dubbachuuf akkana godhu jee bitaam dhugaa. Biyya keenya keessatti yaa'u seerris hin jiru. Maal ta'e seetan yeroo tokko dhugaa viidiyoo sana argitan yoo ta'e Itoophiyaa keessatti micayyoon barsiistuudha ilaala. Buraayyuudha katamaa jechuudha finfinee. Ijoollee firashii baadiyyaarraa fudhatti ijoollee qabdi ijoollee san baachisiifatti yeroo kaan niitiin tun amtuudha barsiistuu ilaala barsiistuu taate ijoollee nama barsiisu taate waan ishiin irratti hojjettu. Namni keenya marziidhaa gaafa siniin jedhu eenyu miti sobaa miti marzii jennaan marzii. Maal gootii micayyoo tana micayyoo daa'ima tana daa'ima lafaan dhooftee daa'imtii lafaan dhooftee barsiistittiin sun maal gootii anuma firashii iddoo sareen itti hidhamutti harka ishii hiitee micayyoo sana saqayyaatee lubni irraa cituu ka'ee argitanoo ta'e miidiyaa kanarratti argitanoo ta'e seenaa ishii ani immoo beektaniitti dhiyeenya waanan beekuuf nama biyyaatillee waan ta'eef waanan beekuuf garaan na gubatee micayyoo niitiin sun hidhamtee hidhaa keechaa hin baane akkasitti garaan kee si qabbanaa jechuudha waan akkanaa kana gaafa dhage micayyoo san daa'ima harka lafa dhoofte yookiin waa hojjettu harka lafa dhoofte harka ishii kana iddoo sareen beektanii mana saree achi keessatti dhiitee as saqayyaate. Nama maabiraatii hojjetutu micayyoo san argee lubni irraa cituudhaa ka'ee xiqquma dhaqqaban malee lubni ishii hidhaan seenee nama fakkaattu jijjiittee achi keessatti akka hin duuneef qofa nyaata akka sareetti kenniti as saqayyaatee barsiisittiin sun barsiistuu taatee nama barsiistuu miti ishiin dhugaa dubbachuu fi nama kilaasii takka seeneeyyuu miti
han ijoollee barsiistu dhiisatu jaalaa hanqina biyya namoota keenya hanqina isaanii ilaala. Akkasitti micayyoo san namni maabraatii hojjetu argee akkanatti namni akkanaa hidhamee jira maaliif jedhee nama poolisoota itti ergee poolisoonni qabanii takka takkaan micayyoo san fuudhanii micayyoon gara gargaarsa namoota gargaaruun itti geeffamtee micayyoo sun irraa hiikamtee mana yaalaa geessanii fayyitee ishiin garuu mana hidhaa keessatti daa'ima xiqqoo qabdiyyuu mana hidhaa keessatti darbatamtee jechuudha. Innaa kanatu jira. Biyya keenya keessatti namoota akkanaatitu jira isiniin jechuu barbaadetan. Isaan kana qofa miti. Namni akkana baay'ee katamaa keessatti. Waan biyya keenya keessatti yaa'u seerri hin jiru. Maal ta'e seetan yeroo tokko dhugaa viidiyoo sana argitan yoo ta'e Itoophiyaa keessatti micayyoon barsiistuudha ilaala. Buraayyuudha katamaa jechuudha finfinee. Ijoollee firashii baadiyyaa irraa fudhatti ijoollee qabdi ijoollee san baachisiifatti yeroo kaan niitiin tun amtuudha barsiistuu ilaala barsiistuu taate ijoollee nama barsiisu taate waan ishiin irratti hojjettu. Namni keenya marziidhaa gaafasiniin jedhu eenyu miti sobaa miti marzii jennaan marzii. Maal gootii micayyoo tana micayyoo daa'ima tana daa'ima lafaan dhooftee daa'imti lafaan dhooftee barsiistittiin sun maal gootii alma firashii iddoo sareen itti hidhamutti harka ishii hiitee micayyoo sanas saqayyaatee lubni irraa cituu ka'ee argitan yoo ta'e miidiyaa kanarratti argitan yoo ta'e seenaa ishee ani immoo beektaniitti dhiyeenya waanan beekuuf nama biyyaatillee waan ta'eef waanan beekuuf garaan na gubatee micayyoo niitiin sun hidhamtee hidhaa keechaa hin baane akkasitti garaan kee si qabbanaa jechuudha waan akkanaa kana gaafa dhage micayyoo san daa'ima harka lafa dhoofte yookiin waa hojjettu harka lafa dhoofte harka ishii kana iddoo sareen beektanii mana saree achi keessatti dhiitee as saqayyaate. Nama maabraatii hojjetutu micayyoo san argee lubni irraa cituudhaa ka'e xiqquma dhaqqaban malee lubni ishii hidhaan seenee nama fakkaattu cittee achi keessatti akka hin duuneef qofa nyaata akka sareetti kenniti as saqayyaatee barsiisittiin sun barsiistuu taatee har'a nama barsiistuu miti ishiin dhugaa dubbachuu fi nama kilaasii takka seeneeyyuu miti. Han ijoollee barsiistu dhiisatu jaalaa hanqina biyya namoota keenya hanqina isaanii ilaala. Akkasitti micayyoo san namni maabraatii hojjetu argee akkanatti namni akkanaa hidhamee jira maaliif jedhee nama poolisoota itti ergee poolisoonni qabanii takka takkaan micayyoo san fuudhanii micayyoon gara gargaarsa namoota gargaaruun itti geeffamtee micayyoo sun irraa hiikamtee mana yaalaa geessanii fayyitee ishiin garuu mana hidhaa keessatti daa'ima xiqqoo qabdiyyuu mana hidhaa keessatti darbatamtee jechuudha. Innaa kanatu jira. Biyya keenya keessatti namoota akkanaatitu jira isiniin jechuu barbaadetan. Isaan kana qofa miti. Namni akkana baay'ee katamaa keessatti. Waan namni akka rakkatetti naafuu akka du'etti afa malee jedhu miti. Kanaafiyyuu ishiin akka rakkatti kanatti akka tumamte kanatti inaaftuu guyyaa tokko dabartee fi seenaa kana yaadattee haasa'uu dandeechi jechuu barbaadetanii. Ana akkasii yaa obboloota koo waan akkana kana rabbiin dhugaa dubbachuu hoosii jaalatee ija abashaa ija nama keenyaa akkanatti isin dhaabin ijuma isaanii fuuldura rakkatte ija nama keenyaa duraayyuu isin dhaabin isiniin jechuu barbaada. Turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa turaa.